Yooyaa Ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Oduu gaddaa dhalattuun Oromoo biyya Awustiraaliyaatti dhalattee hojii tola ooltummaatiin onnee namoota hedduu boojitee aaddee Urgee Dinagdee boqochuunis dhaga'ame. Oduu baay'ee nama gaddisiisuun aaddee Urgee Dinagdee intala Oromoo biyya Awustiraaliyaatti dhalattee guddatte yoo taatu namoota eenyummaa isaanii biyya alaatti eeggatanii guddatan keessaa tokko. Biyya Ormaatti dhalattee guddattus dheebuu fi jaalalli isheen edda dhaloota isheetiif qabdu garuu garmalee guddaadha. Afaan Oromoo taliila qulqulluu warra baadiyyaatti dhalatee guddattee haasofti. Hawaasa Oromoo addunyaa gubbaatti faffaca'ee rakkataa jiruuf keessi ishee dhukkubsataa ture. Ijoollee biyya alaatti dhalataniif fakkeenya sabboonummaa fi namummaa turte. Hojiin tola ooltummaa immoo hojii isheen ittiin hawaasa biratti beekamtuun. Ijoolleen dheebuu barnootaatiin akka hin miidhamneef gargaaruuf mana baatee gargaaraa turte. Biyya Awustiraaliyaa irraa ka'uun gara biyya abbaa ishee Oromiyaa imaluudhaan maatiiwwan harka qalleeyyii hedduu gargaaruudhaan ilmaan isaanii akka addunyaa barnootatti deebi'an gargaartee jirti. Dhaabbata The Village School Project jedhu hundeessuudhaanis oolmaa biyya isiitiif ooltee jirti. Hojii tola ooltummaa akka lammiiwwan rakkatan mana barnootaatti deebisuu lammiiwwan sababa riqichaatiin addaan cisanii walirraa fagaatanii turan walitti fiddee jirti. Kana daran immoo haadholiin isiin gargaartee fi daa'imman isiin gargaaraa turtee ragaa bara baraan jiraatanidha. Duutii ilma namaatiif karaa godaansaa godhamtee fi namoota lubbuudhaan hafaniif dhukkuba taatee immoo namoota akkanaa fudhachuudhaan hawaasa keessatti gadda guddaa dhiiftee deemti. Har'as aaddee Urgee Dinagdee fudhachuudhaan hawaasa Oromoo biratti gadda guddaa dhiisee jira. Maatii firoottanii fi uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwuudhaan gadda nutti dhaga'amee ibsachuu barbaanna. Akkasumas oduu wal fakkaatuun dargaggoon ol adeemtuun saba Oromoo waldaa kiristaanaa biratti jaallatamtuu Haannaa jedhamuun beekamtu waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus biiftuu Boolee keessatti beekamuudhaan tajaajila daa'immanii keessatti kan beekamtu dhukkuba tasaatiin gara gooftaa deemuun ishee beekamee jira. Haannaan waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus biiftuu Booleetti amma gara gooftaatti sassaabamtutti of kennuudhaan daa'imman barsiisuu akkasumas gurmuu faarfattootaa waliin faarfannaadhaan tajaajilaa turte. Muddee tokko 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara gooftaa ishee isa tajaajilaa turtee adeemtus amantoonnii fi maatiin ishee jabaachuu qabnaa jajjabina guddaa isiniif hawwina. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiin jiraannaa yoo duunes akeeka gooftichaatiin duuna. Egaa jiraannus duunus nuyi kan gooftichaati. Roomee 14:8. Waaqayyotti qoosuun salphina fida. Addunyaan kun erga ija dhiibdee Waaqayyoon falmuu eegalte turtee bubbulteetti. Wanti dhiyeenya kana kabaja ayyaana kaarnivaala biyya Biraazilitti mul'ates waan baay'ee ifa baase. Galarriyoo seenaa cigaasisaa ija namaatti hin tolle dalagde. Wanta xuraa'aa ta'e marfatatti baastee mul'iste. Daabiloos akka waaqaatti waaqessite. Isheen gooftaa keenya isa fayyisaa fi jireenyaaf karaa fi dhugaa ta'etti geessite. Akka waan gooftichi teessoo isaarraa hin jirree seete. Riyoon ol of kaastee of tuulte. Garuu dubbiin kun garagalii ishee nyaatee sa'aatii 24 kan hin guunne keessatti wanti hundi geeddaramee waaruun salphinaas magaalittiitti deebisee uffate. Waaqayyoo maqaa isaatiif falmatee innoo dheekkamsa irraan kan ka'e magaalittiin ni raafamte. Yandoon roobaa irraa kan ka'e namoonni baay'een ni du'an. Manneen baay'een ni hurreeffaman. Qabeenyi hedduun ni barbadeeffame. Waaqayyoo inni qulqulluun inni kan Eeliyaas ulfina maqaa isaatiif falmate. Aangoon waaqummaa isaas isaanitti agarsiisee kunoo kan Waaqayyoon mormu akkasitti cabee hurraa. Ulfinni isaa immoo ifa guddaan fakkii Yesuus isa furee keenya jedhurraan ife. Isa malee Waaqayyoon kan biraan akka hin jirree isaanitti mul'ise. Obboloota koo Waaqayyoo kan itti ga'isan miti yoo hin gowwoominaa. Namni immoo waanuma facaasee in galfata. Galaatiyaa 6:7. Hammina jibba xuraa'ummaa of boksuu fi wantoota kana fakkaatan irraatii of haa eeggannu. Kanatti aansuudhaan immoo biyyuma Biraazil keessatti kanaan dura Waaqayyotti qoosanii warra salphina argan
isiniif dhiyeessina. Harki akka keessatti fuutii namni akka ajjeestetti duutii jedha Oromoon. Biyya Biraazilitti maaltu ta'e? Isa gidduu kana ta'e otoo hin dheerin dura biyya Biraazil keessatti kanaan dura namooti Waaqayyoon irratti qoosanii xumurri isaanii fokkisee isinitti himuu feena. Tokko Reenkreedoo Naavis namni jedhamu biyya Biraaziliif pirezidaantummaadhaaf yeroo dorgometti ani paartii koo keessaa sagalee deeggarsaa 500,000 utuun argadhee nama haa turuu Waaqayyo iyyuu pirezidaantummaa irraa na hambisuu hin danda'u jedhe. Akkuma kanaan sagalicha argatee pirezidaantummaaf dorgomee mo'ate. Garuu akka booruu gara taayitaatti darbuuf yeroo qophaa'aa jirutti halkan du'ee siree irra ciisee yeroo qophaa'aa jirutti halkan du'ee siree ciisaa isaa irratti argame. 2. Kaazuuzaa namni kun sirbituu biyya Biraazil guyyaa tokko ittiin booxuxaa jiruu aara isaa gara ol samiitti ol gadhiisuun Waaqayyo kun immoo gahee keetii waan ta'eef xuuxii jedhe. Garuu utuu hin turin umurii isaa waggaa 32tti kaansarii sombaan haala hamaa ta'een miidhamee du'e. 3. Dubartii Biraazil tokko ijoollee ishee durbaa bashannana deemuuf hiriyoota isaanii waliin konkolaataadhaan ba'aa jiraniin harka ishee gara isaaniitti raasuun ijoollee koo egaa Waaqayyo isin waliin haa ta'uu jennaan isaan keessaa isheen tokko harmee koo konkolaataan guutuu waan ta'eef Waaqayyoof iddoo hin qabnuu jette. Ergasii kiiloomeetira muraasa erga deemanii booda konkolaataan sun bifi isaa wallaalamuutti gaggaragaluun hundi isaanii achi keessatti dhumani. Warri Biraazil ayyaana kaarnivaala irratti Waaqayyotti qoosuun seexana waaqeffatan gaafa gurraandhala 22 2023 xumuran. Borumtaa xumura ayyaanichaa gaafa 23 roobni guddaan magaalota qarqara galaana Biraazil dureeyyii taate keessatti sigiga lafaa fi lolaa kan uume yoo ta'u hanga ammaatti rooba miilimeetira 600 yookaan injii 23.6 ol kan rukutame yoo ta'u kunis seenaa biyyattii keessatti isa jalqabaa fi isa olaanaadha. Lakkoofsi namoota du'anii guyyaa tokko dura 46 ture. Dabaluu isaa mootummaan kutaa Sao Paulo ibsa baaseen beeksisee jira. Hojiin baraarsaa itti fufee kan ture yoo ta'u namoonni ibidda dhaamsan poolisii fi tola ooltonni ammallee namoota lubbuun jiran caccabaa manneen sigiga lafaatiin caccaban keessatti argachuuf abdii qaban. Namoonni 1,730 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 1,810 ammoo mana dhabanii akka hafan mootummaan kutaa Sao Paulo beeksisee jira. Kanaaf macaafni qulqulluun akkas jedha. Waaqayyo kan itti geessan miti yoo hin gowwoominaa namni immoo waanuma facaasee hin galfataa jedha. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti qoosanii of kaltiin hin jiru. Ayyaana kaarnivaalaa waggaatti yeroo tokko guraandhala 17 hanga 24tti kabajamu irratti Biraazil seexana dhaadheessuun beekamtii bara kana ammoo waan ta'e hin beekne godhanii akka hin taane ta'an. Magaalaa guddittii Biraazil Riyoo de Janeeroo keessatti uummanni kabaja ayyaana kanaaf ba'ee agarsiisa seexanaa fi Yesuusiin walitti fakkeessuun buhaaraa ture. Agarsiisa kanaan seexana moosisanii Yesuusiin yeroo xiqqeessantu mul'ata. Biraazilitti akkuma seexana kan waaqessan jiran wangeelli mootummaa Waaqayyoo illee haalaan lallabama. Siidaa guddichi addunyaa kanaa maqaa Kiristoos Yesuusiin dhaabbatee Christ the Redeemer staatu magaaluma kana jira. Baacoo akka malee Kiristoos irratti baacame kanaaf garuu deebii ajaa'ibaatu baacoo kanaa hordofee sa'aatii 24 kan hin guunne keessatti mul'ate. Magaalaan Riyoo qilleensa hamaan raafamtee bubbee jabaan
manaa fi mukkeen buqqisuu eegale. Bokkaa jabaatu qilleensaan wal makee roobe. Battalumaa kabaji ayyaana kaarnivaalaa bittinnaa'etti lolaa jabaa lola'een manneen hedduun diigamanii lubbuun nama 36 darbe. Namoonni hedduun ammoo qe'ee isaa irraa buqqa'ee lakkoofsi namoota du'anii bulee dabalaa dhufe. Ajaa'ibni kan biraan immoo siidaa Kiristoos kana irratti balaqqeessi mul'atee hin beekne kan yeroo tokkicha magaalaa guutummaa ibsee balaqqeessa'uu isaati. Balaqqeessi kun taatee mul'atee hin beekne akka ta'etu himamaa jira. Sababa balaqqeessa kanaa siidaa kana irra miidhaa qaqqabee irraa kan ka'e yeroo ammaa suphaan godhamaafii jira. Waaqayyo warra isarratti qoosaniif deebii qubsaa qaba. Yeroo tokko tokko akkuma barbaadne taanee gaafa Waaqayyoo callisuu waan inni hin jirre nutti fakkaata. Garuu Waaqayyo hamma sammuu keenya waan beekuuf callisa. Yeroo keessa baanu garuu deebii qaba. Ani Waaqayyo